baga ganna gurraacha baatanii booqaa birraa geessane. Isiyamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqaba isiniin jetti harmeen. Iddoo adda addaatti biyyoota adda addaa keessa deemee wayita namni qabeenya walitti qabatu inni saba Oromoo walitti qabaa ture seenaa Oromoo walitti qabaa ture kuni har'a akkaataan inni jiru nama boochisa. Waamichi inni yeroo san akka guutuu uummata Oromootiif dhaamesa anammoo odoo isaa isin yaaman hoon jedhee usurra deebi'ee hojjate hambaa Barri kun akkuma waliigalaattuu Oromoodhaaf bara gammachuu bara seenaa bara yaadannoo addaati. Bara Oromoon gargar faca'e walitti deebi'ee kan alaaf kan biyya keessaa walitti deebi'ee Oromiyaa isaa irratti wal argaa jiru waan ta'eef bara gammachuuti ittuma dabalammoo bakka yookiin mana artistii keenyaa hangafa keenyaa abbaa keenyaatti argamu kootiin gammachuu takka argadheen beeknitu natti dhagaaman jedhu. Yaa galaana jiruu fuuteen namaan deemtaa fedhii teenya laaltu tanteetiin ceetaa gojoonan jaarratti maaliif narratti hidaa. Bakka isaa ta'ee ani haa dadhabuun jedha. Bakka isaa ta'ee ani haa dadhabu haasaa. Isa ana nama godhe. Isa Oromoo tokkummaa lallabee walitti tokkoomse. Har'a inni akkana jiraachuunsaa anaaf qaaniidha. Haalli jireenya isaanii kun haalli isaan amma irra jiru kun artistii lafaa dhufa aartii Oromootiif hojjetuuf fakkeenyummaa akka qabaatu abbaan keenya kun bakka gaarii iddootti daawwii mana abbaa keenya jennee simannee ayyaana waggaa wajjin dabarsinu nullee mana kiraa keessatti dhufnee asitti dabarsinu ullaa jeequu dandeenya waan ta'eef abbaa keenya kana iddoo olaanaan kennamuufi qaba akka mootummaattis yaadamee wanni addaa godhamuufi qaba. Dhaabbanni piroomooshinii miidiyaa Abdii Luuccee EBC wajjiniin ta'uudhaan ayyaana bara haaraa sababeeffachuun qophii addaa qopheessee jira. Maarree qophii kanarratti isinis oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaa isiniin jedha. Ayyaana gaarii. Mootolii Finfinnee hoogganaa turan keessaa muraasa yoo isin biraan genne kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma kan argamaa jirru jiddugala aadaa Oromoo. ETV afaanotaa irratti kan hordofaa jirtan piroomoshiniin Abdii Luuccee. Bara haaraa kana ammoo bara 2011 kana mana artistii Nuhoo Goobanaatti kabajuu koof hedduu itti gammadeetiin jira. Sagantaa kana kan qopheesse dhaabbanni beeksisaa fi piroomooshinii Abdii Luuccee sagantaa kana asitti mana weellisaa nootirratti xiyyeeffatee qopheessuu isaatiif galata addaatiin laachuu fi barbaada. Kaabaa kibbaan bahaadhaan mana keessan teessanii bara haaraa kabajaa kan jirtan hundi keessan baga ittiin isin gahe. Ayyaana bara haaraa sababeeffachuun dhaabbanni piroomooshinii miidiyaa Abdii Luuccee EBC wajjiniin ta'uudhaan qophii bara haaraa kana qopheesseetiin jira. Aga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Ayyaana gaarii. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Isi waamti harmee.